अब तो मेरा दिल जागे Tuuta siqaa jirta wallee ajabadhu laal hadaraa seeraa siin jeetin jira obboleessa. Tuuta gisee dhungattu kafiifa jechuun afaan Oromootti. Wallaahi waan jabaatte kundumbii jabaatte sirbi amma. of arguun fedhaan sin jedhe. Ati maaf maraatte rabbi jedhidi kana caalaa akkama of agarta. Of argaa jiru fuula koo dhoksitee maakii. Suuraa ifiif maxxansite akkamittiin beektu honoo suuraa kana ifiif maxxansite. Hawla walaa qubata. Yoo qixaatii kee ta'e maafan qaxxaamaani kana moo'e. Suuraa kee hin mul'atu kana caalaa akkam mul'atame. Nan bareeda miti maaki. Yamma. Weellis Hindii. Ayyaa ta'umi. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ है कुछ होता है क्या करूँ है कुछ होता है ना जाने कैसा एहसास है कुछ भी नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम जाने लगा तन्हाई पे दिल क्यों सच होता है क्या करूँ है कुछ होता है क्या करूँ है कुछ होता है सिर्फ गले कतलू Bakka dhiisi. in dhungatiin lakkii maakii lakkiin dhugatiin lakkii Arkeen jira xunchaa. Arkeen jira. maal Arkeen jira. Actually walii namatti qaraarraa jechaa guys push ammas moomuun fan jira foonaa dhaqo dhiironni bar ani na dhibu baay'ee dhiironni achi deemanii giiftiidha namaan laluuf akkas godhatu isheen qaada xabbeette san ofumaa girgirri humtu ofumaa ciccittaa laxxaftaa ciccittee duutu ofumaa Maal jechuun boo narraan tuqin. Narraan tuqin. isaantu caalaa Maal jechuu barbaaddeetsidha. Jiraachuu. dubartoonni meerreessa jiru dubartoonni meerre የሴቶች እኩልነት ጀቱ miti dur dubartoonni asii raachuu maakii dhiisiiti nu bira warri jetta nu geeboos weelkaan mangisti raachuu kee irratti tadaraajaan meerre koo dubartoonni raachuu koo jechaa ooltanas arnaaqotii qofa adannaquu qofa dhiironni achi girgirrii uumaa jiru miti moo guyyaa biraa የሴቶች እኩልነት ጀቱ miti moo
Allahu akbar. Ala nama guddaadha dhiisi katabbii akkana. Okay, amma maal si adaba? Mee barreessa. Qixaati isaan barreessuu mannaa natti naa da'uu wayyu. Guys, dhagaa jirtu miti tapha sadii namootee bar. Maal jechuudha? Maalidha? Pushnaa godhaa. Okay. Shawara agarsiin no. Suuraa kee. Qaajuu girgiree akkasii dhabu. Suuraa kiyya jechaa jiran gaha komantiin. Duuba kaa. Isa akka kalee hin godhina. Suura biraan qabu ani suman godha. Ati jala taa'e gubbaan ta'in jechuun akkasumatti ta'e. Makiinaa kan qabu sitti meera? Makiinaa jalatti hin jaani. Ay, maybe xaqalallaa uqaatiif yoo jaallattes yoo jibbites ani qabaa jechuumaaf. Qawwee ni qabdaa? Qawwee ni qabdaa? Qawwee? Hin qabu. Qawwee qabadhu makiinaan duratti. Qawwee hin jaalladhus. Eega jiraattee makiinaa bitatta waan ta'eef qawwee nu barbaachisa. Ay, qawwee hin jaalladhu. Hin jaallattu? Walitti hin deemu jira. Qawweedhaan itti namanu. Ani jaalalaan nan amana. Haasaadhaan nan. No, akkasii hin taane dubbii siin galee barasne. Qawwee qabachuu qabda. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yoo qawwee hin qabatin makiinaan kun ni caccaba. Raachuu. Wayi. Raachuu. Wayi. Raachuu. Wayi. Raachuu. Wayi. Laali. Sirba sirbi. Suuraa jijjiirama qaraachuu. Haa isa kana wayya. Tuutaan siqaa jirta wallee. Adabaddu safu. Guys, bombolino tokko yookaan thank you itti dabala tokko itti dabala bombolino. Bombolino tokko guys. Bombolino tokko. Laphee tokko. Wayne raachi. Eyyayyo. Yes wayne bashashaa koo. Dai, siime. Maddabaat. Thank you. Ati dhuftaan akkas jedhee taa'u. Ay kan na dhibu barela. Anamma fakkeenyaaf akkas jedhee. Osuma jedhee gira mangadii kootoon akkas. Principles. Kophaa taate mangisti. Ara guys push godhaa ammas moofuun jira. Akkuma ati amma isti ishee isa akka ammaa naa kennaa kotta. Kotta isa akka maakiif kennitanii ayinatii naa kenna. Eenyudha? Inni akkamitti kennama maaloo sanaa kenna qabu. Akkamitti dhungattee maakii akkasiin teetu akkamitti dhungatte ko isaan magiiftii sii kennan. Gama foodhaa dhufaa asiin dhufaa. Ay kan koo asiin dhufaa.
No, akkana asiin Ay kan asiin kota naa kenna isaan akka dhufuun ilaala. Qoy isa naa kennaa isaamma isaan akka dhufuun ilaala. Galibbi qibxii isaamma naa kenna. Taasisaallee shaasiin dhufa kan koo. Qoy geemiin dhumeera yeroo tokko qoy ilaaluun barbaada. Kottaa isaan akka dhufu ilaaluun barbaada. laal hadaraa seeraa siin jeetin jira obboleessa. Asiin duba deebi. Haa. Isaan dhufe. Isaan dhufe. Isaan dhufe jedhe. Hayyee qaama duraa Suuraa kee argeen gammadaa mul'adhee na diraa badaa kanaafan naqee. maal hin gatu? Maan dhuga? Ati maan dhugatte? Thank you. Naafis naa kenna. Anis nan dhugadha. Fidaa naafis isaan. Fidaa. Kunaanis. Utumaree maal? Dachii lafaan dhumu. Baga. Akkamitti? Tuuta gisee dhungattu. Kafiifa jechuun afaan Oromootti salphisiiti. Jee malee yoo akkasitti itti hiixante wanni amma giiftiin amma nuu kennamte kun tiktookii aappii irraa ni bada. Wanni giiftii keessaa ni haqan abbaan tiktookaa. Maal jechuudha? Egaa yoo itti bira dabalatee yoo itti giiftuma tanaa ni haqas keessaa giiftii amma nu ergamte. Dhugaadhaa bara. Baga natti himte. Artee? Ati yeroo tokko barbaadda jechuudha. Asumaa waan barbaadu naas tamaaraa hartaa baga natti himte. Akkam? Islaayitli jaalattaa jechuudha. Maal jechuu akkana jechuu? Islaayitli jechuun Ingilizanyaa. Ingilizeenyaa ta'uu naagal maal bira as biraa maal godhe jechuu kun? Islaayitli godhinaan hin jedhe ammata. Jechuun Yeroo qalal godhiitiin maa godhi islaayitli naan jette miti ofii amma. barbaadda jechuun. Akkas osoo hin ta'in akka giiftiin tun hin banneef jedheeti bara. Maakii yeroo haasoftu akkas yeroo haasoftu hidhiin keenni jalaa akkas. Maali hoo? Maali?